Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan amaloota addaa Albert Einstein kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Namoota sammuu qaroo bu'aa olaanaa argamsiisan keessaa qaroomina sammuu guddaa kan qabuu fi amaloota addaa qabuun kan beekamu tokko Albert Einsteinidha. Einstein akkamitti anniisaa atoomii keessaa cuunfuu akka dandeenyu nu barsiiseera. Tarii namni kun sammuu xiqqoo qabnu kana keessaa akkamitti waan bu'aa fiduu tokko yookiin lama baasuu akka dandeenyu nu barsiisuu danda'a ta'a. Kanaaf ammoo haala rafiitii, nyaataa fi filannoo uffannaasaa beekuun nu gargaaruu mala. Rafuun sammuu namaaf gaarii ta'uusaa hundumti keenyayyuu ni beekna. Einstein guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii 10 rafuun namoota hedduu caalaatti gorsa fayyaa kana hojiirra nama oolchedha. Seenaa dhala namaa keessatti kalaqaalee Albert Einstein jijjiirama gurguddaa fidan kan akka gabatee Predict, caasaa DNA fi yaadrimee Special Relativity yoo fudhanne hundi isaaniiyyuu kan argaman yeroo namni kun rafu ta'uun isaa beekameera. Keessattuu dhumarra kan jiru kan yaadrimee abjuu keessa loon elektirikiidhaan yeroo ajjeefaman argee ture. Bara 2004 keessaa hayyoonni saayinsii kan Yuunivarsiitii Lubeek biyya Jarmanii yaada kana qorachuun namoonni sirriitti rafan namoota rafiitii gahaa hin arganne harka 2 caalaa yaada gurguddaa burqisiisuu akka danda'an eeraniiru. Yeroo rafnu sammuun keenya turtii daqiiqaa 90 haga daqiiqaa 120 keessatti hirriba salphaa, hirriba cimaa fi hirriba abjuu afaan saayinsiin Rapid Eye Movement jedhamu gidduu jijjiirama. Rapid Eye Movementiin kun dandeettii waa baruu fi yaadachuu sammuutiif gumaacha guddaa qaba jedhamee yaadama. Wayita hirribaa Rapid Eye Movementiin hin taane rafnu sammuun sochii baay'ee ariifataa Spindle Event jedhamu keessa seena. Sochiin sammuu kun qarooma sammuu kan rakkoolee furuu nama dandeessisu waan haaraa ta'e tokko bira gahuuf yaada qajeelaa akka qabaannu nu gargaaruu fi waan tokko dafnee akka barru nu taasisa. Waan akkanaa kana Einstein baay'ee akka qabu beekamaadha. Spindle Eventiin tokko umurii sekoondii muraasaa kan qabu yoo ta'u, rafiitiin yeroo tokko sochiiwwan akkanaa 1000 lakkaa'aman of keessaa qaba. Kana jechuun hammuma sa'aatii dheeraaf rafnu sammuun sochii Spindle Eventii kana hedduu raawwataa jechuudha. Kun garuu namoonni Spindle Eventii baay'ee qaban hundi qarooma sammuu guddaa qabu jechuu miti. Dubbichi dubbii lukkuu fi dubbii killeeti. Waan Spindle Eventii baay'ee qabaniif qaroomuu ammoo waan qaroomaniif Spindle Eventii baay'ee qabaatu adda hin baane. Kun qarooma sammuu gosa biraa kan akka dandeettii waa yaadachuu, herreegaa fi odeeffannoo adda addaa beekuu waliin hidhatan qabu. Wanti kun kallattiidhaan kan inni irratti xiyyeeffatu dandeettii waa tokko qajeeltoon xiinxaluu irratti qofaadha jedha Vogel Yuunivarsiitii Ottawaatti ogeessa niiwurosaayinsii kan ta'e. Kunis ilaalcha Einstein barnoota idileef qabuu fi gorsa inni namaaf kennu waliin baay'ee wal simata. Gorsi Einstein kunis waan deebitee dubbiftee hubachuu dandeessu sammuutti qabachuuf of hin dhiphisiin kan jedhudha. Qaroomni sammuu kallattiin Spindle Eventiin walaa qabatu malee dubartootaaf rafiitiin halkanii, dhiirotaaf ammoo sillimiin guyyaa sammuun akka gabbatu gumaacha akka qabus qorannoon tokko mul'iseera. Einstein ammoo dhaabbataan sekeendii tokkoof qofaa sillimii fudhachuu jaallata. Kanaafis fal'aana sibiilaa harka isaatti qabatee barcuma isaarra gar tokkotti hirkatee taa'a. Kallattii harkasaa fal'aana qabatee jiruun lafarra shaanii sibiilaa kaa'uun yeroonni sillim jedhee fal'aanni shaanii irratti kufu sagalee uumamuun akka dammaquu danda'uufi jedha. Einsteiniif deemsi waan barbaachisaa fi hafuu hin qabnedha. Yeroo Yuunivarsiitii Niiw Jeersii ture dhaqaa galatti maayilii 1.5 guyyaa guyyaan deemaa ture. Kana gochuun namoota akka Daarwiin kan yeroo hundumaa utuu hin nuffiin guyyaa guyyaan daqiiqaa 45 ala 3 deeman hordofuusaati. Kanas kan godhanii fi fayyaa isaaniitiif yookaan jabina qaamaaf jedhanii hin turre. Deemsi miila diriirfannaa dandeettii waa yaadachuu, waa uumuu keessa namaatti waan gabbisuu fi namoota rakkoo furuuf dandeettii qaban waan taasisuuf ture. Sammuu namaa haalaan gabbisa jedhamee nyaanni himamu yoo hin jiraanneyyuu sammuu ajaa'ibsiisaa kan Einstein kan akkas godhe paastaa nyaachuudha jedhama. Einstein yeroo tokko akka qoosaatti waa'ee Itaalii wantan jaalladhu yoo jiraate Spaageettii fi hayyuu herreegaa Leevii Siiviitaa jedhamu jechuun dubbateera. Nutis egaa kanuma fudhannaa jechuudha. Sammuun namaa qaama namaa guutuu keessaa 200 qofaa yoo ta'u, nyaata humna kennu kaaloorii qaamni namaa fayyadamu keessaa hanga 220 fudhachuun immoo tokkoffaa ta'uunsaa beekamaadha. Ulfaatinni sammuu namaa giddu galeessaan giraamii 1,400 yeroo ta'u, kan Einstein garuu giraamii 1,230 qofa.
Nyaati sukkaara yookiin kaarboohaayidireetii of keessaa qabu sammuu ni gabbisa. Kaarboohaayidireetii haga giraamii 25tti argachuun qaamni keenya sirriitti akka hojjetu kan gargaaru yeroo ta'u, yoo kun dachaa ta'e garuu dandeettii yaaduu sammuu namaa ni hir'isaa jedhe Leey Giibsoon Yuunivarsiitii Roohampitoonitti barsiisaa qorsammuu kan ta'e jechuudha. Albert Einstein nama tamboo xuuxuudhaan baay'ee beekamudha. Balaa tamboo aarsuun fayyaa namaa irratti fidu hedduminaan yeroo beekametti waan namni kun amaleeffate hordofuun waan gorfamu miti. Tamboo aarsuu kan jaallatu Einstein sabrii sammuu namaaf kennuun namni murtee loogii hin qabne akka murteessu gargaara jechuun ilaalcha qabu dubbateera. Bara 1940 haga bara 1962tti hanga Einstein du'ee waggaa 7 ta'utti tamboon kaansarii sombaa waliin hidhata akka qabu ifatti hin beekamne ture. Yeroo ammaa kanatti garuu wanti kun iccitii miti. Tamboo aarsuun seeliin sammuu akka hin oomishne godha. Kuufama cerebral cortex jedhamu kan dandeettii yaaduu sammuu keenyaa to'atu haphisa. Akkasumas sammuun keenya qilleensa qulqulluu yookiin oksijiinii akka dheebotu godha. Kanaafuu Einstein sammuu qaroo qabaachuun isaa sababa xuuxuuf jechuu hin danda'amu. Barmaata Einsteiniin adda isa taasisu yeroo tarreeffamu jibbanni kaalsiif qabutuun tuqiin darbuun hin danda'amu. Xalayaa durbii isaaf boodammoo haadha manaasaa Eelsaaf barreesse keessatti ijoollummaatti kaalsii gaafan keewwadhu yeroo hundumaa qubni abbuudduu kaalsii kuttee keessaa ol baheen arga. Kanaafan keewwachuu dhaabee jedheera. Kaalsii keewwachuu dhiisuun Einstein jijjiirama jireenya isaa irratti fidee qorannoon mirkaneessee hin jiru. Haa ta'u malee amalli wayyaa kittaa uffachuu caalaa wayyaa laafoo filachuu yeroo qoratamu rakkina xiinxaluu dadhabuu sammuu wajjin hidhata qaba jedhamee amanama. Kanas hambisuuf Einstein yeroo gorsa kennu wanti guddaan gaafachuu dhabuu dhiisuudha jedheera. Waa baruuf carraaquun jiraachuuf sababa gahaadha jechuun baruu laayif jedhamutti himee ture. Kana gochuu dadhabuun akkati waa biraa shaakaltu si godha. Maaltu beeka? Innis hojjechuu ni mala ta'a jedheera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti amala addaa Albert Einstein irratti xiyyeeffachuun isin biraan gahaa turre kanan gammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Daawwachaan waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee VTV afan waliin yeroo gaarii.